Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan kun chaanaalii Gamtaa Tiyuubi. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa, warreen maatii turtan viidiyoo kana laayik sheer godhaa isiniin jennaa. Amma kallattumaan gara qophii torban kanaaf qabannetti isin dabarsinaa. Egaa akkuma kana dura waadaa isiniif seenne qophii keenya torban kanaa tokko jennee jalqabnee jirra. Qophii keenya torban kanaatiinis jalqaba irratti kan argannu simannaa abbaa keenya Dr. Abunaa Usxaaxiyoos ta'a. Egaa qulqulluu Sinoodosiin yaa'ii isaa lammaffaa ji'a caamsaa darbe keessa taa'ee eebbifamoo Abunaa Usxaaxiyoos Phaaphaasii kutaa Lallabeloo Abbaa Boraa akka ta'an murteesseera. Eebbifamoo Abunaa Usxaaxiyoosis guyyaa sanbata darbee simannaan amantootaa fi waldaalee hafuuraa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootiin simannaan taasifameefii jira. Simannaa kana irratti waldaaleen hafuuraa kan akka waldaa duukaa bu'ootaa, waldaa hafuura barattoota Oromoo fi waldaan daandii qulqullootaa tokkummaadhaan faarfannaan galataan abbaa keenyaan baga nagaan dhuftan jechuun simatanii jiru. Kan biraan simannaa kana irratti kan nuti arginee fi kan isaan jechaa turan amantoonni kutaa lallaba kana argamanii kaayyoo fi mul'ata abbaan keenya eebbifamoo Abunaa Mikaa'el jalqabanii eebbifamoo Abunaa Usxaaxiyoos wajjin galmaan ni geenya jechuun dhaadannoo kana abbaa keenyaan baga nagaan dhuftan jedhanii simatanii jiru. Qophii keenya torban kanaan lammaffaa irratti kan nuti argannu waldaa duukaa bu'ootaa. Waldaan duukaa bu'ootaa torban kana keessa wirtulee fi dameelee garaagaraa irraa kan walitti qaban hojii gaggeessitoota hedduuf bakka tokkotti leenjii kenneefii jira. Odeeffannoon keenya lammataa waldaan duukaa bu'ootaa maali eenyu kan jedhuu fi torban kana keessa immoo waldaan duukaa bu'ootaa maal dabarsee maaliin dabarsee waan jedhu isiniin biraan geenya. Waldaan duukaa bu'ootaa waldaa tajaajila hafuuraa afaan Oromoo kennuuf bara 2004 irraa jalqabee sochiiwwan garaagaraa guutuu Oromiyaatti taasisaa jirudha. Egaa torbee kana keessa waldaan duukaa bu'ootaa maal dabarsee waan jedhu odeeffannoowwan tokko tokko isin biraan ga'uu fi egaa waldaan duukaa bu'ootaa tajaajila isaa daran cimsee guutuu Oromiyaatti lafa qabsiisuudhaa fi torbee darbe kana keessa waxabajjii 3 hanga guyyaa 5tti gaggeessitoota koree godinaalee fi aanaalee leenjiin kennamee jira. Kaayyoon inni guddaan leenjii kanaas tajaajila walfakkaataa fi fulla'aa kennuuf kan gargaaran qabxiilee ijoo ta'an irratti kallattii kennuun mariin taasifamee jira. Gaaffiiwwan garaagaraa ka'aniifis deebiin quubsaa ta'e kennamuu isaati kan hubanne. Gaggeessitoonni hafuuraa imaanaa waldichi amanee itti kenne milkeessuuf maloota tajaajila isaanii ittiin saffisiisanii fi murtoo hafuuraa sirrii kennuu isaan dandeessisu irrattis aarsaa isaan kaffaluu qaban irratti leenjiin kennamee mariinis taasifamee jira. Bifa kanaan kallattiin tajaajila waldichaa akka waliigalaatti akka biyyaatti wanti wal fakkaatan qabatameera. Dambiin ittiin bulbaata waldichaa irrattis bal'inaan mariin taasifameera. Kallattii fuulleffannaa waldichaa kan gara fuula duraa ilaalchises tarsiimoowwan jajjaboon 3 irratti hojiiwwan jajjaboon waldichaa akka eeggatanidha. Hojiiwwan jajjaboon kunneenis hundeeffama TV sagalee dhugaa, ijaarsa waajjira waadaabaa yookaan waldaa duukaa bu'ootaa fi giddugala leenjii akkasuma mana maxxansa kitaabolee jajjaboo innaa ta'anii akka miseensa mana kiristaanattis miseensonni waldichaa gaafii hordoftoonni amantichaa Oromiyaa keessatti kaasan hunduma caasaa mana kiristaanaatti dhiyeessuu fi milkaa'ina isaaf hojjechuu keessatti gahee olaanaa akka bahamuu qabu kallattiin kaa'ameera. Akkasumas qorumsa yeroon gurmuunis ta'ee namoota dhuunfaa irraa miseensota waldichaa irra gahu bifa qindaa'een dura dhaabbachuun irratti walii galamee tooftaaleen raawwiin kun ammoo gara fuula duraaf kan mariif dhiyaatu ta'a jedhamee jira. Ardaan marii fi leenjiin akkanaa kun marsaa itti aanutti Finfinnee fi naannawaa ishee qofatti osoo hin taane godinaalee hunda keessatti akka kennamuu fi leenjii kana irrattis godinaaleen Oromiyaa guutuun argamanii akka jiranidha kan odeeffannee jechuudha.
Leenjii kanarrattis godinoota Oromiyaa guutuu irraa bakka buutonni kan argaman yoo ta'u, marsaa kanarratti kan hin hirmaanne bakka buutota godinoota afurii qofadha. Sababoota tokko tokkoon kan hin dhaqqabin kan hafan bakka buutota Qeellam, Harargee Bahaa, Horroo Guduruu fi Arsii Lixaa irraa kan hafe bakka buutonni wiirtolee fi dameelee hedduun Oromiyaa guutuu irraa argamaniiru. Akka odeeffannoon peejii waldaa duuka bu'ootaa irraa argannetti jechuudha. Kanaaf leenjiin kun leenjii baay'ee murteessaa fi tajaajila waldaa duuka bu'ootaa tarkaanfii tokko gara fuulduraatti ni tarkaanfachiisa jedhamee kan yaadamee fi akkasuma immoo haala gaariin haala bareedaa ta'een leenjichi kennamee kan xumuramedha. Dhumarrattis hirmaattonni leenjii kana maaddii jaalalaa yookaan agaappee waliin hirmaachuudhaan bifa bareedaa ta'een xumuruun waxabajjii 5 leenjiin kun xumuramee jira jechuudha. Tole dhaggeeffattoota keenya, odeeffannoon keenya qophii torban kanaa irratti qabannee dhiyaanne kanneeni hanga dhumaatti waan hordoftaniif galata guddaa qabdu. Warreen haaraa taatan ammas irra deebiin sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Warreen maatii turtan viidiyoo kana laayik sheer godhaa namoota hunda biraan gahaa isiniin jenna. Qophii keenya torban kana jedhu isa ittaanuun hanga walitti deemnutti nagaa ta'a, fayyaa ta'a, torban gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Nagaan turaa.